afatni obboleettii keenya kana fakkaata firaashii boondii 4 tiraasii 12 wajjin sufraaf qircaatii wajjin afatni kana fakkaata meeshaa biraallee gatii isaa waliin kan inni isinitti agarsiisu ta'a. Hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Viidiyoo kana laayikii godhaa. Hiriyootan keessan namoota meeshaa barbaadaniif koppii liink godhaatii sheerii godhaa. Afatni kana fakkaata. Yoo minxaafiin kan sii miti viidiyoo dhuma jedheetan irraa hafee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Salihaa Imitiyuub dirra jirtuu nagaa keessanii fayyumoo alhamdulillah nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Asumaanii asasinitti neeressu karaa gatii meeshaa obboleettii kiyyaatti isin dabarsaa gatii isaa tokko tokkoon inshallah kan inni isinitti mutaa. Viidiyoo kana laayikii godhaa irra deebi'uudhaan laayikii godhaan isiniin jedha inshallah. Namoonni laayikii godhaa jirtan nu galatooma ulfaadhaa jazakumullahu khairan. Namoonni meeshaa garagaraa meeshaa mana keessaa ajajachuu barbaadanii an kan hin jiru magaalaa Jimmaa garuu bakka barbaadan isiniif qaqqabsiisuu danda'a inshallah bakka makiinaan qaqqabu hundumayyuu jechuudha. Jalqaba kun akkuma beekamu karaa rakabootii kanaatiin isinii jalqabaa. Asumaanuu jechuudha namoonni meeshaa akkasii meeshaa mana keessaa waan akkasii bitachuu barbaadanii akkaataan itti bitamu akkaminaan jettu jechuudha. Yeroo baay'ee akkaataan itti bitamu fakkeenyaaf isin sagaleenis ta'u barreeffamaan suuraa isaa haa ta'u meeshaa mana keessa jechuudha. Yoo barbaadan suuraadhaan, yoo barbaadan barreeffamaan, yoo barbaadan sagaleedhaan waan akkasii jettanii ergattuu. Jalqaba gatiin baasamee hin himamu maaliif akkuma dheengaddaa asfeezaa irratti jedhee gatii deemanii tokkoon deemanii suuqii irra gaafatanii ka'anii gatii himanii ammas yeroo isin birrii ergattanii kaatan deebi'anii bituun baay'ee tokko ulfaataa akkasii miti. Fakkeenyaaf namni waan tokko yeroo godhachuu jedhu maallaqa waan hamma kanaatiin meeshaa mana keessaa akkas bitachuun qabattanii yaaddanii jirtusaa maallaqa sana ergattu. Sana booda meeshaa keessa waan isin himattan hunda waliin isiniif gahamee yoo maallaqni keessan gahe yoo hin geenye immoo waan akkasiiti maallaqni keessan meeshaa ammasii bitee hanqate akkamii jedhama. Yoo birrii dabaluu barbaadan hin dabaltanii yoommoo isin gahe akkasitti hamma maallaqni keessan gahe isiniif bitama malee tokkoffaa meeshaa akkasii irratti qabdiin hin ergamu. Qabdiin kan ergamu wantoota ajajaan hojjetaman kan akka rabiyaa majlisii afata golgee waan akkasiiti malee wanti jaahiza suuqiidhaa bitamu qabdiin hin ergamu. Birriidhuma guutuu ergattu jechuudha. Akkas inshallah gamanumaan gara gatiitti as biratti rakabootii Dubaay qabdii silver kalarii bulettiin keenya kun kalarii silverii jaallatti akkuma argitan afatni sunillee silveriidha maashaallah baay'ee bareeda. Kunillee akkasii rakabootiin kun aksesarii isaatii wajjiniin birrii 21,000 itti aansuudhaan kan kuukisii kanaa kun akkuma argitan obboleettii kiyya viidiyoo meeshaa keetii kana yoo laallatte isiin kun ittiin gaxxamamne anumatu viidiyoodha jedhee irra kaa'e malee biloonii qabdii. Biloonis qodaa kuukisii kana keessan kaa'ee jechuudha. Akka booda hin jenne qodaa kuukisii kana keessan buusee gaafa galteetti fayyadamuu jettu as keessaa baafattee kana bilooniidhaan itti qabsiista. Irran taa'u kuni paak gochuudhaaf akka naaf ta'u jedheetan akka kanatti amma jechuun viidiyoodha jedheetan amma akkasitti godhee ifama baay'ee rifataan jira. Haasaan wal narkaa dhahee daa'ima xiqqoon qaba kaayoo siin boosse viidiyoo addaa kutee deema xiqqoo gatii ta'eef arifataa jira. Innaa akkuma argitan qodaa kuukisii kana kanatti bakka kuni cufamee jira pilaastariidhaan. Birrii 9,500 jechuudha. Fayyaansa akkanatti ol fuudhama jechuudha. Yeroo kun bilooniitti qabame kana qabdee akkas ol kaasuu dandeessi. Akkasii walumaa galatti birrii 9,500 sufraa kana sufraa rakabuutii
birrii 4,000. As biratti siinii buna darzanii tokko jala 6tu jira. Kun 6. Maashaallah siiniin kun baay'ee tokko bareeddi. Namoota baay'eedhaaf biteen jira. Birrii 4,500 jechuudha siiniin kun. Itti aansuudhaanii burcuqoon kun bareeddoodha jechuun lumuutti isa kaanis mitiin ulfaatallee yeroo kanatti qaban maashaallah. Jookii wajjinii kunoo kaartooniin isaa kana fakkaata. Burcuqoo kana 2,400 nan biteef jechuudha. Sarvisii qaba jettee sarvisii isa kana qiyyaariidhuma sarvisii maayikaa kwaalitii kan ta'e sadarkaa qaba kan 750 taateetti amma sammaa garuu barree isiinis jirti. Kun garuu isa bareedaadha. Sadansaa akkasitti birrii 1,100 jechuudha sarvisichi sadansaa. As biratti burcuqoo maayikaa yeroo siin meeshaa kana ajajachuutti burcuqoo maayikaan kun hin jiru ture. Amma garuu dhufeera. Birrii 3,000 jechuudha burcuqoon maayikaa kun. Akkas inshallah yaa meeshaan si erga bibbitame xiqqoo bubbulee jira amma afatni sun bahutti. Kun immoo jalaa bitamee lafa ture. Akkuma argitan as biratti maqrabiyaa kana kan daabboos kan biddeenaas godhachuu dandeessi. Kunoo kan daabboos kan biddeenaas godhachuu dandeessi. Biyya keenya irra guddaan mana musliimaa tiriitti nyaatama. Kan qurxiidhaan nyaatamu yoo ta'e as keessa qurxii gootee as keessa godhachuu dandeessi jechuudha. Daabboodhaafis ni gargaara. Itti aansuudhaan as biratti isaanii zirgii 12 darzanii tokko jechuudha. Itti aansuudhaan dhiifama viidiyoo addaan kuteen ture. As bira geeranatti fakkaata. As biratti maashaallah isaanii waxii kana akkuma argitan maankaa 4 qaba hundisaayyuu jechuudha. Sarvisii qaba. Waxii aynata garaagaraa yoo itti hojjettan sarvisii kanarra keessanii sarvisii dhumasiitiin dhiyeessitu. Yoo waxii aynata lamallee gootanii kunoo isaanii 2 qofa sarvisiitti irra kaa'achuu dandeessu. Akkasii walumaa galatti isaanii kana birrii 1,600 bitameef jechuudha. Biratti kun akkuma argitan istoofiin kun sadarkaa qaba. Subhanallah wanti hundi isaa kun tokko ta'e kee bakka ta'e wayitti isa tokkoffaaf lammaffaan kan adda baasu jira jechuudha. Abbaa lamaati istoofii tachii jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha istoofiin kun. Daqiiqaa amma wanta hojjettan tokko daqiiqaa amma barbaadan irra keessanii ofiin kan cufudha jechuudha. Qannasuu dabaluu dandeessu. Baay'ee tokko bareedaadha istoofiin kun. Tokkoonis jira, abbaa tokkootiinis jira, abbaa lamaatiinis jira. Abbaan lamaa kuni birrii 8,500 bitameef jechuudha. Bulitti kaartoonii isaa hin hiikne. As biratti akkuma argitan masoobii qabdi. Masoobii kana birrii 3,200 bitameefi safeetii akkuma argitan birrii 1,100 safeetiin isa bareedaadha. Zambaaba jechuudha. As biratti kun akkuma argitan distii maajatii abbaa 7 qabdi. Distii maajatiin kun yeroo isii dhaabbitametti birrii 8,000 jechuudha. Distii maajatiin. As biratti kun billaa qabdi. Billaa 2. Inni kun guddaa xiqqoo kan kaffedhuudha. Kun bicuudha. Walumaa galatti birrii 500 jechuudha billaan. As biratti maxbashaa 2. Kuni birrii 1,500. Kun qabattoo qaba mayaajaa jechuudha. Asitti kaa'ama. Niikneen qodaa siinduma niiku maaliif intura gati kun asitti mayaajaa qaba jechuudha. Akkasii. Keddoon immoo kunuwas kana ol garagala keddoon gadi garagalee kaa'amee jira. Inni kuni 3,500 jechuudha. Seeraamikii dhalachuu kun keddoo qaba. Bicuu hin guddata kun immoo keddoon qabu. Kanaaf gatii kun 1,500. Kun birrii 3,000. Birrii 3,500 walitti birrii 3,500 jechuudha. Kun as biratti akkuma argitan maktafaa seerii sadansaa yeroo seerii isaa bittan isinii qannasa jechuudha. Bicuu guddaa makakkalanyaa
birrii 850 maktafachi. Kun as biratti ganda uffataatti miiccanu guddaa bicuu qabdi. Guddaansaa birrii 500, bicuunsaa birrii 400. Inni kun immoo kan qodaatti dhiqattu haphiidha jechuudha. Amma ol fuchuu gadi fuchuudha nama rakkisu. Jarri kun garuu ulfaatani. Uffatatti miiccuudha amma baay'ee tokko bareedaadhaan cabuu idimee qaba jechuudha. Kun birrii 450, kun 500, kun 400. As biratti maanqoqoraa shaayii qabdi birrii 860. Maanqoqoraan shaayii kun lammansaa jechuudha. Walitti birrii 860. Birrii 430 jechuudha. As biratti kunoo tirii 3 qabdi. Bicuu guddaa lakkoofsa qaba lakkoofsa birrii 1850 jechuudha. Tiriin kun sadansaa. Akkuma isinitti mee bicuu turee jira meeshaan obboleettii kiyyaa kun amma dabaluu danda'a qodaanii. Akkasuma qodaan immoo sadarkaa isaatiin wal dhaba jechuudha. Itti aansuudhaan baaldii 2. Baaldiin kun oriijinaaliidha. Bareeddudha jechuudha. Leetirii 20 birrii 300, birrii 600. Itti aansuudhaan as biratti distii qabdi. Distii kana 3 biteetan tokko namaaf qoode jechuudha. Kun isa guddaa isaatii achiin jiddu galeessa fi bicuu qaba lakkoofsa qaba. Itaaliyaadha distichi. Kana lakkoofsi isaa garuu irraa badaan mul'atu. Lakkoofsa 17 waan akkasii jedha. Sadarkaa hedduu qaba jechuudha distiin kun. Garuu inni kun bareedaadhaan ulfaata. Kun 3 biteetan hin qoode. Kun isa keessaa guddaadha. Birrii 600 jechuudha kansi. Yeroo 3 wal biratti bitamu qannasa gatiini chirichaaroon hobicate subhanallah birrii 10,000 gadi gurguratan distii kana chirichaaroo jechuudha. Garuu 3 wal irratti biteetan qoode jechuudha namoota meeshaa ajajatanii na biraa qabaniif. Akkasitti meeshaa yeroo nurraa ajajattan tokkoffaa dambanyaa biraa gatii qinnaashiin isinii binnaa, lammaffaa immoo waan akkas jimlaa gurguramu binnee isinii qoonna jechuudha. Nuufis hojiidha. Isinis immoo baay'ee tokko fayyadamaa taatu jechuudha. Akkasii itti aansuudhaan mastaxabaa kana isiniin himanne garuu dirqama barbaachisaa biteen jira isaaba keessa illee jiru. Akkasii as biratti kun baaskeettii uffata birrii 650 bitamee fi jechuudha. As biratti kunoo eelee daabboo qabdi. Eelee daabboo ikkoo isaan inni jedhu badee jira. Kun arjooidha. Kan jiru kanuma akka gabaarra. Ikkoo isaan inni aandanyaa sun badeera. Ni meediin turkeedhu sun. Kana gaa bareedaadha jedhanii yaa itti fayyadamee hin beeku. Wama gabaarra jiruun dambanyaa akkoo biraan bitee nama itti amanu jechuudha. Nama waan hin taane hin gurgurre. Walumaa galatti maashina daabboo kana birrii 19,000 bitameef. Gatii meeshaa kana hundaa isinitti meeraa. Firaashiin sun immoo firaashiin boondidiin 4 carqii isaatii waliin tiraasii 12 carqii isaatii wajjin sufraaf qircaatii wajjin yeroo siin ajajattutti birrii 46,000 ture. Amma garuu dabalee jira. Akkas inshallah minxaafii malee jechuudha. Amma immoo badaa dabalee bicuu siitti jalaa baate obboleettiin kiyya kuni akkuma isiin birrii ergattee kaateen subhanallah meeshaan achumaan wanti hundi samaayii bahe jechuudha. Maashaallah obboleettii kiyya rabbiin nama nagaan itti galu si haa taasisu. Yaa isiin meeshaa irra caalaatti fudhattee dhufti achitti waan bitte qabdi kana waanuma achi hin bitannedha kan isiin ajajatte jechuudha na biraa. Akkas inshallah hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf turaa laftillee dhiheeraa viidiyoolee isinitti dheeresseera afwan. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.